Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota waaybii akkam nagaa fayyaa isiniin jechaa oduu yeroo tanaaf qindeeffanne kan isinitti himnu ta'a. Oduu tanaa wajjin Andarartuu Shaamiiti. Godina Wallagga Lixaa Ona Gimbii bulchiinsa magaalaa Gaambeellaa keessatti sadaasa 9 bara 2020 wiixata dabre dargaggoonni lama loltuu humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamaniin ajjeefamuu maddeen keenya Gimbirraa nuuf gabaasanitti jiran. Dargaggoonni ajjeefaman kun kan ajjeefamanis galgala keessa ta'uun hubatameera. Dargaggoonni ajjeefaman kunis Carraa Hooriyaanii fi Maatiwas Baantii kan jedhaman yoo ta'u hojii humnaa hojjetanii maatii isaanii kan jiraachisan jechuudhaan maddeen keenya nuuf gabaasanitti jiran. Shabshaddiin xaa yeroo qabamuu fi erga qabame hidhamee booda reebicha humnoota mootummaatiin irratti godhamaa jiruun dhukkubsatee kan ture yoo ta'u gurri isaa dhaga'uu akka didee himachuu ture. Manni murtii bakka isaa barbaachisutti akka yaalamu ajajuus har'allee hospitaala geeffamee wal'aansa malee deebi'eera. Ammaan durallee sababa isaa haakimni jijjiiruu hin geeffamneef yaala dhabaa ture. Shabshaddiin xaa hidhamtoota siyaasaa galmee Jawaar Mahamaffaa dabalatee namoota 24 irratti himatame keessaa nama tokkodha. Baha Oromiyaatti hidhaa fi tumichaan akkuma itti fufetti jira jechuun maddeen keenya nuuf gabaasanitti jiran. Hidhaa fi tumichi daangaa hin qabne jiraattota Baha Oromiyaa Harargee ilaalcha siyaasaa jiddu galeessa godhachuudhaan ona hedduutti raawwatamaa jiru. Adda durummaa magaalaa Awwadaayii fi gaara mul'ataa Guroo Doogutti qeerroo hedduu hidhanii tumaa akka jiran maddeen keenya nuuf gabaasanitti jiran. Guutuu gabaasa kana Muhammad Abdusalaam. Hidhaa fi tumichi daangaa hin qabne jiraattota Baha Oromiyaa Harargeetti ilaalcha siyaasaa giddu galeessa godhachuun ona hedduutti raawwatamaa jira. Adda durummaa magaalaa Awwadaayii gaara mul'ataa Gooroo guutuu magaalaa Boroodaa fi bakkoota birootti akka malee raawwatamaa jira. Aanaa Gurawaa magaalaa Doogutti ibsa Ahmad Siraaj yakka tokkoon maletti sadaasa 10 2020 sabboonummaa Oromummaa qofaaf hidhamuun isaa akka OIB'tti isinitti himuun keenya ni yaadatama. Ibsaan barreessaa kitaaba galata qeerroo jedhu kan nama barreessedha. Qabsoo Oromoo keessatti gumaata ol'aanaa taasisaa waan tureef bara 2016 keessa OPDO'n kaleessaa tan har'aa maqaa jijjiirrachuun bilchiginnaa jettee of waamtu warruma Gurawaa bulchaa turan miidhaa guddaa hammeenyaa fi farrummaa dhala namaa irratti hin raawwatamne irraan gahanii jiru. Haala suukanneessaan uleen tumanii hanga qaama laamsheessutti hiraarsaa irratti raawwatan. Miilli isaa lameen bifa suuraa irratti agartan kanaan bara 2016 miidhamee ture. Bara sana keessatti gareen OPDO'n kaleessaa fi bilchiginnaan har'aa tun farra Oromoo ta'uun hojii isaanii waan tureef ibsaan akka hin wal'aanamne dhorkanii turan. Gargaarsa sabboontoota Oromootiin dho'isaan taasifamee fi wal'aansa argatee Rabbiin fayyisee kitaaba san barreessuu danda'e. Ammallee murni lalliftuu sirna farra Oromoo dargaggoo sabboonaa kana akka yakka tokko maletti hidhatti darbanii jiran. Akkuma baroota darbanii sanitti akka malee tumanii miidhanii jiran. Aanaa Gurawaa keessatti baadiyyaa fi magaalota aanaa kanneen akka Dooguu, Laaftoo, Oromiituu irraa qeerroowwan jajjaboo hidhuun lakkoofsi namoota waraana mootummaa federaalaa fi humnoota naannoo Tigraay jidduutti adeemaa jiru dheessuun Suudaanitti baqatan dabalaa jiraachuu koomishiniin baqattoota Suudaan beeksiseeti jira. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii gama isaaniitiin naannoo waraanni keessatti gaggeeffamaa jiru tajaajilli telekoom addaan cituu fi geejjibni jiraachuu dhiibuun deeggarsa namoomaa kanaaf godhuuf gufuu nutti ta'e jechuun gabaasanitti jiran. Guutuu gabaasa kanaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Lakkoofsi namoota waraana mootummaa federaalaa fi humnoota naannoo Tigraay jidduutti adeemaa jiru dheessuun Suudaanitti baqatan dabalaa jiraachuu koomishiniin baqattoota Suudaan beeksiseeti jira. Lakkoofsi namoota waraana mootummaa fi federaalaa humnoota naannoo Tigraay jidduutti adeemaa jiru dheessuun Suudaanitti baqatan dabalaa jiraachuu koomishiniin baqattoota Suudaan beeksiteeti jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gama isaanii naannoo waraanni keessatti gaggeeffamu tajaajilli telekoom addaan cituu fi geejjibni jiraachuu dhiibbaa deeggarsa namoomaa kennuuf gufuu akka itti tahee ibsan. Koomishinii baqattoota Suudaan Alseeree Kaalid BBC waliin akka gaafii fi deebii taasisanitti naannoo daangaa Itoophiyaa bakka argamu buufata baqattootaa Kasaalitti namoota waraana Tigree dheessanii dhufan 5,000 ol jiraachuu himan. Namoonni 5,000 ol ta'an kan gara Kasaal kan dhufan karaa tokkoon qofa daangaa Suudaan keessatti bakka argamtu Loogdii jedhamtu kaleessaa fi har'a qofa baqattoonni 1,100 ol ta'an dhufuu himan. Lakkoofsi baqattoota
baqattootaa kan altaan torbaan tokko keessatti baqattoonni 20,000 ta'an ni dhufu jennee eenaa jechuunis himan. Koomishiniin lakkoofsi dabalaa kan jiru ta'us nyaataa fi bakka qubannaa gahaa hanqachuu akka jiru himaniiru. Haala buufata baqattootaa Kasaalaa jiru yoo ibsan nyaataa fi dahoo gahaa hin jiru. Namoota 300 qofa keessummeessuu danda'a kan jiran garuu 5,000 ol ta'uu jedhan. Dhaabbileen naannicha keessatti hojjetan irraayis ta'ee dhaabbilee miti mootummaa deeggarsaaf gaafii dhiyeessaniif deebii gahaa argamaa akka hin jirrellee himan koomishiniin. Baqattoonni kun naasuu guddoon lafa dheeraa guyyoota 3 fi 4 imalanii dhufan kan jedhan aangaa'onni Suudaan kun kanneen dhufan keessaa miseensota waraanaa fi dhukkubsattoonni illee akka argaman himan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis waraana dhiyeessuun gara Suudaanitti kanneen baqatan lakkoofsa isaanii dabaluu danda'a jedheera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaan qindeessituu deeggarsa namoomaa kan ta'an Kaatiriin Soozii yaada BBC kennaniin naannoo waraanni keessatti gaggeeffamu tajaajilli telekoom addaan cituuf geejjiba jiraachuu dhiibuun deeggarsa namoomaa kennuuf gufuu itti ta'uu ibsan. Naannoo Tigraay keessatti namoonni deeggarsa naannummaa kennan 800 ol jiran himaniiru. Tajaajila telekoom addaan citeera, hojii keenya irratti dhiibbaa uumeera. Hordoffii sochii namootaas rakkisaa godheera. Deeggarsi namoomaa barbaachisu addaan baasnullee rakkisaa ta'eera. Hanqina bu'uuraa akka daakuu nyaataa fi boba'aan jiraachuu akka gabaafamee fi kan himan Dr. Kaatiriinaan baankiiwwan cufaa ta'uu jiraattoota qofa osoo hin taane hojii keenya irrattis danqaatee jechuun dubbatte. Jiraattonni Humaaraa, Shiree fi Shiiroo naannolee biroo Tigree keessatti argamanitti baqachuu isaanii gabaasan argachuu isaanii himaniiru. Namoonni 7,000 ol ta'an Itoophiyaa keessaa waraanaan baqatanii gara Suudaan galuu dhaabbatni baqatootaa kan biyyoota gamtoomanii Suudaan keessa jiru isaaniif gabaasuu Dr. Kaatiriinaan BBCtti himan. Duraanuu naannoo Tigraay keessatti dhaabbanni namoomaa 600 ol ta'an deeggarsa nyaataa kan fadhan turan kan jiran. Naannicha keessa buufataalee qubannaa jiran 4 keessatti ammoo baqattoota Eertiraa 69,000 deeggarsa namoomaa barbaadan jiru jedhan. Dhaabbanni kuusaa deeggarsa nyaataa isaa yeroo gabaabaa keessatti illee akka dhumuu danda'ullee akeekkachiisan. Itoophiyaa keessatti duula waraanaa gaggeeffamaa jiru dhaabuun rakkoo jiru mariin furuu qaban jechuudha seenaataroonni Ameerikaa gaafataniiti jiran. Guutuu gabaasa kanaa Duniyaa Shaafii akka taantu isiniif dhiyeesse. Itoophiyaa keessatti duula waraanaa gaggeeffamaa jiru dhaabuun rakkoo jiru mariin furuu qaba jechuun seenaataroota Ameerikaa gaafatan. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi aangoowwanii Tigraay battalumatti dhukaasa dhaabinsa hojii irra oolchaniif waamichi hawaasni addunyaa dhiyeessaa jiru kan deeggaru ta'uu seenaata Ameerikaa keessatti miseensa gameessa kan ta'an Bob Menendez ibsanii jiru. Gama lameen gidduutti hokkarri Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru akkaan yaaddeessaa ta'uu fi caalatti hammaannaan fiixiinsii fi rakkoo dhala namaa kan hammeessu ta'a jedhan. Walitti bu'insi kun dheerannaan kan raafaman keessa jiru ce'umsa dimokiraatawaa Itoophiyaa keessatti akka sigiggaatu godha kan jedhan Menendez tasgabbii dhabiinsaa fi walitti bu'insi kun kutaalee naannootti waan babal'atuuf gama lameen wal waraansa dhabuun mariin rakkoo isaanii akka furan gaafatan. Gama kaaniin seeneetarri Massachusetts Elizabeth Warren hokkarri Itoophiyaa keessaa yaaddeessaa ta'uu ibsan hoogganoonni hokkaraa kan battalumatti qabbaneessuun siviilonni Tigraay keessatti gargaarsa dhala namaa akka argatan mirkaneessuu fi mariif akka ta'an mirgi lammiiwwan biyyattii filannoo walabaa fi madaalawaa ta'e gaggeessuu qaban akka kabajuuf gaafatan. Manni marii bakka bu'oota uummataa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dabalatee miseensota hooggantoota TPLF 39 irraa mirga himatamuu dhabuu mulqeeti jira. Manni murtichaa walgahii isaa har'a taa'erraa murtee kan kanne dabarse yoo ta'u namoonni kunneen yakkoota adda addaa abbaa alangaa waliigalaan shakkaman jechuudhaan faanaan gabaaseeti jira. Guutuu gabaasa kana lalisaa sabaa akka taantu isiniif dhiyeessa. Paarlamaan Itoophiyaa hooggantoota TPLF irraa mirga himatamuu dhabuu mulqe. Manni maree bakka bu'oota uummataa Dabratsiyoon Gabramikaa'el dabalatee miseensotaa fi hooggantoota TPLF 39 mirga himatamuu dhabuu mulqe. Manni marichaa walgahii isaa har'a taa'een
murtee kana kan dabarse yoo ta'u namoonni kanneen yakkoota adda addaa abbaa alangaa walii galaan shakkamuu faanaan gabaaseeti jira. Pirezidaantiin naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el hoogganaa korporeeshinii sukkaaraa kan turan Abbaas Saayyee fi ministeera kominikeeshinii kan turan obbo Geetaachoo Raddaa kanneen mirga himatamuu dhabuu isaanii irraa mulqamee 39 keessatti argamu. Namoonni kunneen meeshaa waraanaa hidhatanii finciluu raayyaa ittisaa waraanuu fi yakkoota adda addaa hidhata qaban shakkaman jechuun faanaan gabaaseeti jira. Gama biraatiin manni marichaa miseensa boordii filannoo biyyoolessaa keessaa ari'ee akka bakka bu'uuf obbo Fiqiruu Gabrahiyoot miseensa boordii filannoo ta'uun muudamuu ibseeti jira. Talagaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti kan goolabamta hangoo dubaraatti walitti deebinti nagaan nuuf tura.